السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفت تسالي هالمتي وبترجرتو نجاكي السني الحمد لله. صومنا كمي دلقانا كمي إن شاء الله. أمري كل ربي نفعل في سوس وما كان اللينا ما نجان سوم يجري ساوند أرجت ربي إنه هتاسسو إجا أكما بيكا مهرسي ميشا أبولا لما ماتي دا في bitanii surprise godhanii isinii qabadhee dhufeen jira. Waa baay'eetu jira. Akkuma argitanuma farrashaa tiraas carqii firaash carqiin illee kanuma siiti. Uffata ijoollee, caammaa, shiitii, diriyaa jira gaawwantii adda addaasi. Inshallah gatii isaa tokko tokkoon hunduma isaa kan isiniif himu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa jalqaba irratti irakabuutii baay'ee bareedaa ta'e maashaallah. Irakabuutiin kun cimina qaba. Inni kaani irra keessoo isaa achumattuu bakkuma gurguramu sanattuyyuu irraa kakka'ee irraa qunca'ee argama. Kun garuu baay'ee tokko cimaadha, bareedaadha. Mukarraa kan inni hojjetame guddinallee qaba, bareedumallee qaba. Maateriyaaliin isaallee babbareedaadha. Maashaallah. Akkasii hordoftoota koo irakabuutiin kun gatiin isaa birrii 4,000. Akkasuma sarbisii kanallee qobaatanitti bitee fi maachii godhamatee walirraa deema birrii 200 jechuudha. Sarbisittiin qobaatti akkuma sana zayitii kanallee zayitii abbaa liitirii 5 tokko qabdi birrii 920 nan bitee fi akkasuma burcuqoo warqaammaa jookii warqaammaa kana jookii tokkoof burcuqoo 12 birrii 3,000 bitee fi jira. Jookii burcuqoo 6 jookii tokko yeroo ta'u immoo birrii 2,000. Akkasii kun darzanii tokko jedhama jechuudha. Burcuqoo 12f jookii tokko akkasitti bitee fi jira. Maashaallah. Egaa namoonni akkasitti barbaadanis haala kanaan ni argama jechuudha. Yaa'u jookii sana qobaatti gurguree burcuqoo haala kanaan naa kenna jechuudha dambanyaan koo. Akkasii hordoftoota koo egaa ittaansuudhaan uffata ijoollee kunoo kuni uffata ijoollee waggaa 7ti. Maashaallah. Waggaadhuma siinatti himteennaa nan bitee fi uffanni kun illee uffata kwaalitii kan ta'e veelloodha. Yeroo idii, yeroo sargii, yeroo pirogiraamiin tokko tokko jiru uffatu jechuudha. Maashaallah cimina qaba, kwaalitii kan ta'edha. Baay'ee tokko bareeda. Akkasii veelloon kun kophaa isaatti birrii 3,000 jechuudha hordoftoota koo. Baay'ee tokko cimaadha, kwaalitiidha jechuudha. Qodaan kun bareedaadha. Akkasii kan gatii madaalawaas jira, kan baay'ee rakasas jira. Egaa namoonni ijoollee keessanii bitachuu barbaadan jechuudha. Akkasuma maskariinaa veelloo sana jalatti uffattu birrii 100 itti bitee fi jira. Inni lammaffaa kun immoo uffata kun kan waggaa 4f kan ta'udha. Akkuma isa sanaa jechuudha. Diizaaniin bicuu addaa wal dhabaa xiqqoo wahii kunni kan waggaa 4f kan ta'udha. Isas birrii 3,000 bitee fi jira. Maashaallah. Siin kun immoo ijoollee waggaa tokko tokko falakkaa waan akkasiiti. Sirriidhumatti ta'e jechuudha. Hundinuyyuu maashaallah akkuma argitan ijoolleen uffatanii kun akka waan safa itti geeffamee itti uffifamee bitamee ta'e maashaallah. Akkasii gaa hordoftoota koo namoonni ijoollee biyyaa qabdanii ijoollee keessanii uffata bituu barbaadanii ahlan isiniin jedheera. Akkuma tizaazii keessanii isinii bitama. Kun immoo jilbaaba ijoolleen irratti uffattu jechuudha. Jilbaaba xixiqqoo kan waggaa 4f kan waggaa 7 sana akkasitti amma ta'e gaa walirraa deema maachii ni godha bicuu wayii. Haala kanaan akkasitti jilbaabni sun tokkoonsaa birrii 202 akkasitti bitee fi jira. Ittaansuudhaan diriyaa haadha kooti jettee. Diriyaan kun yeroo ammaa kana nu biratti diriyaadhuma bareedaa jedhamudha. Diriyaa jiddu galeessa jedhamu. Kan kanaa olis jira, kan kanaa gadiis jira jechuudha. Wanti hundinuu sadarkaa qaba. Diriyaa innaan hanga 8,000 hanga sanaa olii sanaa gadii jira. Kana garuu birrii 4,000 bitee fi jira. Shaarbii qaba. Gogaraa qaba. Maashaallah. Shaarbiin isaallee akka kana guddata. Yeroo ammaa kana gaanatti faashiniidhuma jedhamee kan mushurraan illee kana bitattee heerumti. Shaarbiin isaa kana fakkaata. Ofumatti safarsiisii naa hodhisiisi jennaan itti hodhisiisee fi rakkoon qabu yoo guddate illee qannasamuu ni danda'a. Gimmitiidhumaan hodhama diriyaan yeroo baay'ee safaranii miti.
Na gogaraa keessa suuqqatama jechuudha yoo guddate gaarii ta'a xiqqachuu isaarraa akkasii shaarbiin isaa bal'inni isaa kana fakkaata maashaallah diriyaan kun egaa hodhamee bahee birrii 1,100 kan birrii 4,100 gogaraadhuma kanaa wajjiniin jechuudha. Shaarbii kunoo kan diriyaa sanarraa shaarbii isaarraa muramee shaarbii isaarraa miti diriyaa isaarraa muramee shaashii jalatti hidhatama jechuudha. Akkasii haala kanaan diriyaa bitee fi jira. Itti aansuudhaan shiitii bal'aa kan ta'e shaarbii isaatii wajjiniin kalarii illee siidhuma filattee yeroo waa bitu suuraa kaasee viidiyoo godhee filadhaa jedheenii waasaappiin keessaan itti ergachuudha. Kanaaf maashaallah mircaan kalarii siillee baay'ee tokko namatti tola. Hordoftuu koo obbolee abbaa qodaa jechuudha. Maashaallah shaarbiin isaa kana fakkaata. Haala kanaan shaarbiin isaa guddaadha jechuudha bareedaadha. Shiitii isaa immoo harkoo guutuun hodhisiisi gatii jetteenaan haala kanaan harkoo guutuu isaa hodhisiisee carqiin isaa baay'ee tokko bal'aa gatii ta'ennaan harkoo guutuu iyyuu bal'ateetuma bareedee gahee akkasii waa bal'achuu wayyaa dhiphachuurra jechuudha. Xabbabuurra akkasii hordoftoota koo egaa namoonni akka kana shiitii uffata garaagaraa wantoota barbaadan maatii keessaniif bituu barbaadanii birrii erguurra bituu barbaadanii inshaallah ahlan isiniin jedheen jira. Akkasuma uffata achi erguurra asii gatii madaalawaa ta'een bituu wayyaa achi kan kaargoo kan maalii jedhaa erguurra jechuudha. Akkasuma shiitii inni duraa sun obboleettii siitii fi shiitii inni kun immoo haadhaa fi haadha siitii maashaallah malkiin illee walitti deema. Meetirri isaallee tokkuma haala kanaanii shiitiin kun akka kanatti jechuudha shaarbii isaatii wajjin hodhamee bahee birrii 1,100 gatiin hodhaa 100 gatiin shiitii birrii 1,000 jechuudha. Sadarkaa qaba kan kana olii kun isuma bareedaa jedhamu kan kanaa gadiitu jira gatiidhaanii hanga 950 akkasiin garuu inni kun bareedaadhuma maashaallah baay'ee tokko namatti tola. Shiitichi harkoo gurdii ta'us shaarbiin guddaa gatii ta'ennaan irra rakkisu ture garuu maalumaafuu harkoo guutuu wayya jedheen harkoo guutuu hodhisiisee filachuu jechuudha. Shaarbiin isaa akkuma argitan baay'ee tokko guddaa bareedaadha maashaallah nama sattara jechuudha. Akkasii hordoftoota koo itti aansuudhaan maskariinaa kan shiitii jalatti uffatanu jettee turte garuu shiitii harkoo dheeraa hodhisiise gatii ta'e jennaan diriyaa sana jalatti uffatu jechuudha inshaallah. Akkasuma itti aansuudhaan caammaatu jira. Caammaa tokko obboleettiidhaaf tokko haadhaaf maashaallah isa shiroo malkii kana obboleettiidhaaf caammaan kun caammaa kwaalitii kan ta'edha. Caammaa Taayilaandii bareedaadha maashaallah baay'ee tokko cimaadha jechuudha. Isa shiroo malkii sana birrii 1,500 nan bitee isa gurraacha kana immoo birrii 1,400 nan bitee fi haadhaaf obboleettiidhaa bitanii jechuudha obbolaan lama. Akkasii hordoftoota koo egaa aansuudhaan egaa waan jalatti uffatamu kan ijoolleef kan maatii bitee fi jira. Kan ijoollee waggaa 7 fi waggaa 4 lama bitee fi tokkoon isaa birrii 160 akkasuma kan maatii illee akkasuma cimaadha bareedaadha jechuudha. Akkasii kaa hordoftoota koo namoonni meeshaalee kanaaf kanneen meeshaalee garaagaraa ajajachuu barbaadanii lakkoofsa asirra jiru na argachuu dandeessu. Akkasuma egaa obbolaan keenya kun firaash carqii qabu firaashii 6 tiraasii 18 beebii 8 sufraa qircaatii qabu jechuudha. Maashaallah bifti kun baay'ee tokko bareedaa baay'ee tokko mana ibsaa. Egaa carqiin kanuman duraan isinitti himaa ture carqii waa tokko wanti ni jijjiiramee jiru isuma cimaa bareedaa andeenyaa sanadha. Tiraasii 10 qabdi. Tiraasii mana jirutti firee 10 itti naa dabali jettee jirti. Haala kanaan tiraasiitti dabaleen jira. Tiraasiin kun duraan illee baay'ee tokko bareedaa ture amma garuu qayyaruu jalqabanii biyya keenya gaafuma beekamu jalqaba meeshaa bareedaa yeroo galchanu faafrikaan garaagaraa jechuudha. Booda kana garuu balleessanii galchu wanti biyya keenya keessatti hojjetamu rakkoon isaa kana inshaallah. Hanga yoonaa viidiyoo kana hordofaa jirtan baay'ee tokko galatoomaa jazaakumullahu khairan laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa.